keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan. Wixata adoolessa 12 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 5 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Kataayitaa mootummaa harkaa qabu paartiin badhaadhinaa lakkoofsa irra jireessa mootummaa hundeessuu sadandeessisuun filannoo biyyattii injifachuusaa boordiin filannoo biyyoolessaa sanbata dabre kana beeksisee jira. Kabarataa Yuunivarsiitii Jimmaa tureef sirna eebba yuunivarsiitichaa irratti eega dhaadannoo dhageessisee booda hidhamee ture Muhammad Deeksisoo hiikamuu abukaatoonsaa VOA'tti himanii jiru. Ka magaalaa dandamaadheffate dhaabbanni bu'aaf hin hojjenne Stand By Me jedhamu tokko ijoollee warra hin qabneef warra harka qalleeyyii ta'an 1,000 ol gama barnootaatiin gargaaraa jira. Kanneeniif kabroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Produuseriin tamsaasarraa Dan Brown, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara jaalanneettan sin dabarsa. Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Haalli gargaarsa dhala namaa kan Tigraay keessaa akka yaaddessaa ta'uusaa muummicha ministeera Abiy Ahmed waliin kaleessa dubbadheera jechuudhaan barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antonio Guterres fuula Tiwiitarii ofiirratti barreessanii jiru. Carraan gargaarsa dhala namaa argachuu kan hin daangeffamne akka jiraatu, siviilotaaf caasaalee tajaajila siviilotaaf eegumsa akka jiraatu, kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban marti waan danda'ame mara gochuu qabu jedhaniiru. Gargaarsa dhala namaa gara bulchiisa naannoo Tigraay seensisuun akka ittifametti ka jiru ta'us Tigraay harka caalaa keessa gargaaramtoota dhaqqabuuf carraan jiru hedduu fooyya'uusaa gareen gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHA'n beeksisee jira. Hojjetoonni gargaarsaa suuta suutaan hojii isaanii ka jalqaban yoo ta'u gargaarsa nyaataa, bishaanii fi sanyii facaafatan raabsaa jiran. Boba'aa, tajaajila baankii, telekominikeeshinii fi elektirikiin dhabamuusaan hojiin gargaarsa raabsuu kun danqamee ture. Hojii gargaarsa dhala namaa itti fufuuf hojjetoota gargaarsaa ka dabalataa waan raabsamuu fi tajaajila bu'uuraa hatattamaan ka barbaachisan ta'uun ibsamee jira. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti karoora gargaarsa dhala namaa ba'ee ture hanqinni doolaara miliyoona 400 fi miliyoona 33tu hanga dhuma waggaa kanatti isa mudatee jira jedhameera. Humni addaa ka bulchiisa naannoo Amaaraa bulchiisa naannoo Tigraay keessaa hatattamaan ba'u akkasumas humni dabalataa gara bulchiinsichaatti seensisuuf sochiin ta'u dhaabachuu qaba jechuun mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay ibsee jira. Baatilee darban sadiif akka jecha isaatti duula duguugamiinsa sanyii gaggeeffamuu kan ibsi ba'e kun kanas dhaabbattoonni addunyaaf sabaa himaan saaxilanii jiru jedheera. Humnootiin kun ammas gocha uummata Tigraay irratti gaggeessan kanatti fufuun maqaa uummata Tigraay xureessuu gaggeessaa jiru jedheera. Duula lulaa abbaa naggaa jedhamuun gaggeeffameen raayyaan ittisaa kan Itoophiyaa bulchiisa naannoo Tigraay keessaa haleelamee akka ba'u eega ta'e booda jedha ibsi ba'e. Bulchiisi naannoo Amaaraa uummata Tigraay fi kan Amaaraa gidduutti dhiiga dhangalaasisuuf hojjetaa jira jechuudhaan himatee jira. Kana malees hidhattoota seensisaa jira jedha. Mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay uummataaf waan yaaduuf jecha uummata Amaaraa waliin dhiiga dhangalaasuu hin fedhu jedheera. Ta'us garuu bu'aa uummata Tigraay eegsisuuf jecha tarkaanfii seeraa ni fudhatama. Kanaaf hidhattoonni addaa ka bulchiisa naannoo Amaaraa fi hidhattoonni kanneen biroo Tigraay keessaa hatattamaan akka ba'an akkasumas milishoonni Tigraay seenaa jiran miira keessa jiran keessaa ba'uun tasgabba'anii yaadanii sochii taasisan dhaabuu qabu jedheera. Kun ta'uu baannaan tarkaanfii ta'uu qabu fudhannaa miidhaa dhaqqabuufis mootummaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi akka ibsichi jedhutti humnootii of tuultotaatu itti gaafatama jechuusaa Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira. Midhaan gargaarsaa gara bulchiisa naannoo Tigraayitti ergaman irratti sakattaa cimaan ega gaggeeffame booda hatattamaan uummata akka dhaqqabu gochuuf irratti hojjetamaa jira jechuudhaan mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa beeksisee jira. Dubbiimaan bulchiinsaa akka ta'an obbo Gizaachoo Muluunaa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin haala yeroo irratti gaaffiif deebii gaggeessaniin akka jecha isaaniitti harcaatuun TPLF jechuun kanneen waaman miidiyaa hawaasaa irratti konkolaataan midhaan gargaarsaa fe'an bulchiisa naannoo Tigraay akkan seenne bulchiisi naannoo Amaaraa ittise jechuun oduu oofan gonkumaa dogoggora jedhan. Inumaayyuu gargaarsi kun hatattamaan akka dhaqqabuuf
bulchiinsi naannoo keenya haala mijeessaa jira jedhaniiru. Konkolaataa midhaan gargaarsaa fe'an sakatta'uun dirqama ta'uu fi ituun sakatta'amiin kan darbu akka hin jiraannes ibsan. TPLF gidduu kana humni addaa kan bulchiinsa naannoo Amaaraa Walqaayit Raayyaa keessaa gadhiisee akka ba'u ibsa ba'e irratti kan gaafataman obbo Gizaachoon waa'een Walqaayit mariidhaaf ka dhiyaatu miti galmeensaas cufameera jechuun Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaasteetti. Manni murtii olaanaan federaalaa dhaddachi oliyyannoo yakkaa inni lammaffaan har himata Laamroos Kamaal kan ajjeechaa Caaluu Hundeessaatti shakkamtee jirtu irratti dhiyaate irratti murtee laachuuf beellama biroo kennee jira. Dhaddachi kun har'a oliyyannoo dhumaarratti murtii kennuuf ka ture ta'us abbaan seeraa dhaddachichaa garuu adoolessa 22 bara 2013 beellama biroo kennaniiru jedha. Kanarratti Galmoo Daawit gabaasanuu erge qaba. Ajjeechaa Caaluu Hundeessaan kan himatamte Laamroos Kamaaliin dhaddachi mana murtii olaanaa federaalaa kaleessisaa jiru bilisa jedheeni ture. Yaa ta'u malee abbaan alangaa federaalaa murtee kanarratti mana murtii olaanaa federaalaa 6 kiiloo jirutti oliyyannoo ka galfatee ture yoo ta'u dhaddachi oliyyannoo yakka lammaffaa dhimma Laamroos Kamaal irratti murteessuuf har'atti jechaan adoolessa 5 bara 2013 beellamee ture. Haa ta'u malee dhaddachi ka gaggeessan abbaan seeraa walfalmii garee lamaanii dhaddachi darbee irratti murtee irra kennuun akka hin danda'amne eeranii ammas beellama biroo adoolessa 22 bara 2013 qabanii jiru. Bakka jirtu ka dhaddacha kana hordofte himatamtuun Laamroos Kamaal manni murtee beellama kiyyana duraa dheeresseera jechaan himatte. Abbaan seeraa dhaddachaa garuu adoolessa 22 asitti beellama biroo qabuu hin dandeenye jechaan murtee duraan dabarsan raggaa'isanii jiru. Ajjeechaa Caaluu wal qabatee namoota to'annoo poolisii jala oolfamanii himanni itti baname afran keessaa takka taate Laamroos Kamaal guraandhala 18 bara 2013 mana murtii olaanaa federaalaa Lidataatti dhiyaattee himata kanarraa bilisa jedhamteetti turte. Alas ka ishee guulee himataman Xilaawiyyaami, Kabbadee Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo manni murtii olaanaa federaalaa Lidataa badii irratti muruun ni yaadatama. Ammas manni murtii olaanaa federaalaa Lidataa yaada himatamtoota sadeenii kanaa dhaggeeffachuuf roobii dhufu jechuun adoolessa 8 bara 2013tti beellama biroo qabatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee. Biyya Niijar kutaa kibba dhiyaa naannoo daangaa biyya Maalii irratti walitti bu'iinsa uumameen sibiilota 5 loltoota 4 fi hidhattoota haleellaa gaggeessan 40 dilbata kaleessaa ajjeefamuu mootummaan ibsee jira. Shororkeessonni meeshaalee gurguddoo hidhatan kanneen 100 ta'an biskileeta motoraa yookaan dogdoqqeen ganda Choomaa Baangu dilbata kaleessaa waaree booda sa'a 3 irratti haleelan jedha ministiriin ittisaa kan Niijar ibsa baasee televiziyoona biyyattii irratti dhiyaateen. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Karagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Fataayitaa mootummaa harkaa qabu paartiin badhaadhinaa lakkoofsa barcuma paarlaamaa mootummaa hundeessuu sadandeessisuun filannoo dhiyeenya geggeessame injifachuusaa boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa sanbata dabre adoolessa 10 bara 2021 ibsa baaseen beeksisee jira. Akka ibsa sanaatti barcumoota mana maree bakka bu'ootaa 436 keessaa paartiin badhaadhinaa 410 injifate. Manneen maree bakka bu'ootaa naannolee keessattis barcumoota xiqqoorraa kan hafe paartichi taayitaa mootummaa harkaa qabu hedduu injifachuusaa boordiin filannoo biyyoolessaa kun beeksisee jira. Kana Associated Press gabaaseef gabaasaa Kennedy Abaatee cuunfuudhaan Bafqaaruutu dhiyeessa. Sababa dhibee COVID-19 fi haala nageenyaatiin wal qabatee yeroo lammaffaa fi kan dheerate filannoon marsaa 6ffaa biyyoolessaa Itoophiyaa waxabajjii 14 bara 2013 yommuu taasifamu namoonni hedduun irratti hirmaachuun isaanii gabaafamee ture. Tigraayin keessa sababa wal waraansaatii fi naannolee biroo keessatti immoo sababa tasgabbii fi nageenyaa akkasumas sababa haalewwan filannoodhaaf barbaachisaa ta'anurraa kan ka'e bakkeewwan itti filannoon ittiin geggeeffamen hafan jiru. Inni Tigraay keessa yeroodhaaf wanti beekame jiraachuu dhiisus naannolee biroo keessatti filannoon hin godhamin hafe ji'a qaammee keessa akka taasifamu ibsi boordii filannoo biyyoolessaa irraa bahee beeksiseera. Akka boordiin filannoo Itoophiyaa biyyoolessaa ifa godhetti paartiin biyya bulchaa jiru teessoo 436 keessaa 410 moo'uudhaan aangoo mootummaa uumuu isa dandeessisu argachuu isaa mirkaneesseera. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa adoolessa 3 bara 2013 bu'ii filannoo marsaa 6ffaa taasifame ifa gochuudhaaf sagantaa qopheesse irratti dura teessuun boordichaa Birtukaan Miidhagsaa haasaa godhan irratti adeemsa keessatti rakkoon hedduun akka isaan quunname
Rakkoo kanarraas baratanii boordiin filannoo sadarkaa amma irra gahuu isaa dubbatanii boordichi filannoo amanamaa ta'e geggeessuu isaa himaniiru. ስራ ስንጀምር የነገርኳቸው ጓደኞቼ ፓርቲዎች አያመስግኑንም እንድታው Yemmuu hojii jalqabnu warra na wajjiniin hojjetanutti kanaan hime amanamummaa hin eeginaa waan hojjechuu qabnu garuu haa hojjennu jedheen jalqabe. Garuu dhumarratti paartileen siyaasaa boordichi loogii malee kan hojjetudha yemmuu jedhan amanuun dadhabe. Filannichi amanamaa ta'uu isaa wajjiniin ragaa baane. Kanaafuu filannoo amanamaa ta'e biyya keenyaa fi kennineerraa jedhaniiru Burtukaan Miidhagsaa. Sagantaa bu'ii filannoo kana ifa gochuu irratti kan argaman pirezidaantiin biyyattii Saaleworq Zawudee haasaa taasisan keessatti boordiin filannoo waan inni godheef galateeffatanii paartii moo'ee fi gammachuu isaanii dhiyeessanii paartileen mormitootaa komii qaban hunda karaa seera qabeessa ta'een akka dhiyeessanii gaafataniiru. በዚህ ሀገር ምርጫ ለማካሄድ መቻሉ ብቻውን በራሱ ድል ነው ብዬ biyya kana keessatti filannoo taasisuun mataan isaa mo'annoodha jedheetan fudhadha. Mo'uun keessanii warra mirkanaa'ee fi baga gammaddanii jecha sababa adda addaatiin lammiileen naga qabeessi hirmaannarraa qusattaniif sababni suni akka hiikamu yaaliin akka itti fufu adaraan jedhaniiru pirezidaant Saaleworq. Boordi filannoo biyyattii fi gargaarsa kan godhan keessaa tokko dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti. Dhaabbaticha bakka bu'uudhaan sirnicha irratti kan argaman Mooriin Achiing amma adeemsi filannichaa guutummaatti raawwatutti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii boordicha gargaaruu akka itti fufu ibsaniiru. While the mandate of the UN in Ethiopia is to provide electoral assistance rather than the assessment. Itoophiyaa keessatti itti gaafatamummaan dhaaba keenyaa adeemsa filannoo hordofuu ittuu hin ta'in gargaaruudha. Filannoo waxabajjii xumuramus fuula duratti filannoon taasifamu waan jiruuf adeemsi filannichaa hin raawwanne. Amma adeemsi filannichaa raawwatutti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii boordi filannoo deeggaruu itti fufa. Itoophiyaan naga qabeetti hunda hirmaachiftuu fi dimokiraatawaa ta'uudhaaf adeemsa isheen gootu deeggaruun itti fufaa jedhaniiru bakka buutuun mootummoota gamtoomanii. Adeemsa filannichaatii fi biyyoottan gargaarsa godhan keessaa Jarmanii ishee tokko yemmuu taatu Itoophiyaatti ambaasaaddarri biyyattii filannoon amma haala nagaadhaan raawwachuu isaatii fi boordi filannoo biyyattii galateeffatanii fuula durattis Tigraay keessattis filannoon akka taasifamuu danda'u rakkooleen jiranuu akka karaa nagaatiin hiika argatan waamicha dhiyeessanii rakkina hiikuudhaaf wal waraansii yookiin lolli akka fala hin taane dubbataniiru. Itti dabaluudhaanis biyyattii keessatti mariin hunda hirmaachisaa ta'e akka taasifamu gaafatanii biyyi isaanii gargaarsa akka gootus ambaasaadarichi himaniiru. Bu'ii filannichaa ilaalchisee yaada isaanii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin kan kennanii muummeen ministeeraa Itoophiyaa fi hoogganaan paartii badhaadhinaa Abiy Ahmed filannichi seenaa biyyattii keessatti yeroo jalqabaatii fi murtii boordii filannootiin kan godhamedha jedhanii paartiin isaanii moo'uun isaa moo'insa ittuu hin ta'in itti gaafatamummaa fudhachuu akka ta'e himaniiru. Muummichi ministeeraa dhiyeenya kana ibsa kennan keessatti filannoo irratti hirmaatanii paartileen moo'ataman qaama mootummaa keessatti akka qooda fudhatan ni taasifna jechuun isaanii ni yaadatama. Paartilee filannicha irratti hirmaatan keessaa paartiin Izemaa adeemsa filannichaa irratti komii 207 dhiyeessuun isaa gabaasameera. United States hooggantoonni paartii mormitootaa hidhamuu isaaniitii fi biyyattii keessatti nageenya wal qabatee sodaa jiru caqasuudhaan filannichi qulqulluu akka hin taane ibsuun ishee ni yaadatama. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gabaasaa ta'anutti ceena. Mahammed Beeksisoo hidhaa jiyoottaniin booda hiikamuusaa abukaatoonsaa obbo Obsinaan Girmaa VOA'tti himanii jiru. Mahammed Beeksisoo sagantaa eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti haqna Caaluu Hundeessaaf Jawaar Mahammed hidhaadhaa hiikamu jechuudhaan eega sagalee dhageessisee booda hidhame dhimma isaa kan mana murtiitti dhiyaate hordofuudhaan gabaasuun keenya ni yaadatama. Mahammed Beeksisoo yeroo lamaaf mana murtii aanaa magaalaa Jimmaatiin mirgi wabii eegamee fi akka gallakkisamu eega ajajamee booda ajajni mana murtii utuu raawwatamee hafe humna addaa Oromiyaatiin fudhatamee gara Finfinnee geessamuudhaan Finfinnee Galaaniif Awaash Malkaasaatti hidhamaa akka turee fi adoolessa 3 bara 2013 hidhaadhaa akka hiikame dubbatan abukaatoonsaa Tsahaay Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Guraandhala 6 bara 2013 sagantaa eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti haqni Hacaaluu Hundeessaaf Jawaar Mohammed hiikamuu jechuun sagalee kan dhageessise Mohammed Deeksoo hidhaa ji'a 5 booda hiikameera jedhan abukaatoon isaa. Mohammed Deeksoo yuunivarsiitii Jimmaatti barataa barnoota digirii lammaffaa kan turee fi guyyaa eebba isaa sagantaa eebba irratti sagalee dhageessuu isaatiin hidhamee galmee garaagaraa lamaan himatamee kan mana murtiitti deddeebi'aa ture jedhan abukaatoon isaa obbo Obsinaan Girmaa. Kan jalqaba gaafa eebbaa sana kan inni ittiin jedhee himatame jechuun Jawaar Mohammed hiikamu haqni Hacaaluu Hundeessaaf jedheetti kan inni sagalee dhageessise kan inni jedhe gaafa ji'a ja'affaa ture. Bariituusaa battaluma sana erga qabamee booda gaafa 8 mana murtiitti dhiyaate 8 mana murtiitti dhiyaate guraandhala keessa mana murtiitti dhiyaate mootummaa irratti barattootaa fi barsiisota kakaasuu kan jedhuun kan inni shakkame yeroon beellamaa irratti gaafatan. Manni murtii gaaffii sana erga fudhatee booda guyyaa 8 kenne qorannaan akka gaggeeffamuuf jechaadha. Guyyaa 8 sun immoo hin dhume gaafa 17 guraandhala 17 bara 2013 mirgi wabii qarshii 2000 eegamee fi kan inni yeroo sana irraa dhiyaachaa ture waajjira poolisii magaalaa Jimmaa aanaa tokkoffaa jedhamu ture. Erga adeemni sun bahee booda gara waajjira poolisii aanaa lammaffaa yookiin Alaagar jedhamu itti jijjiirame achirraa gaafa dhiyeessan immoo yakka biraatiin kan jalqabame jechaadha. Boombiin harkaa ji'a onkololeessaa keessa baheera kan jedhuun yeroon beellamaa irratti dhiyaate gaafa 30 ji'a 6 sana keessa. Mohammed Deeksoo galmee lamaaniin si'a 4 mana murtii aanaa kan magaalaa Jimmaatti dhiyaatee si'a 1 wabii qarshii 2000tiin akka gadi lakkifamu manni murtii murteessee ture jedhan. Haa ta'u malee ajajni kun hin raawwatamne kan jedhan abukaatoon isaa galmee isaa lammaffaatiinis wabii ofiisaan akka bahu manni murtii murteessee ammas ajajni mana murtii poolisii biratti hin kabajamne jechuudhaan haala ture ibsaniiru abukaatoon isaa obbo Obsinaan Girmaa. Guyyaa 10 qorannaan gaggeeffamuudhaaf kenname erga dhumee booda manni murtii yeroo dabalataa poolisiin guyyaa 14 gaafate keessa guyyaa 5 eeyyame guyyaa 5 irratti jechi ragaa sassaabamee dhiyaate nama maddeeffisoo jedhamu hin beeknu boombiin garuu ji'a 3 dura dhuka'ee ture magaalaa Jimmaa keessatti nama taasisu hin beeknu kan jedhu kan jirri ragaa bahanii sanumarraa ka'ee manni murtii yeroo dabalataa kennuu didee wabii mataa ofiitiin haala akka sagadeetti kan inni ajaje jechaadha. Ji'a 8ffaa gaafa 7 kan inni ajaje. Ergasii booda gaafa ajajni kun raawwatamne duubarra immoo hidhaan egaa waajjira poolisii keessaa huccuu beeydanii eegee battaluma saddeettimatti fuulduratti qabame kaampii humna addaa keessa ture odeeffannoo jedhudha kan inni dhagee ture. Achi gara ji'a 1 olii ture gaafa 23 ji'a 8ffaa gara Finfinnee dhufe jechaadha. Finfinnee dhufee waajjira poolisii magaalaa Galaanitti argamutti erga hidhamaa ture booda gara Awaash Malkaasaa bakka jedhamutti ganee ture maatii isaarraa sodeeffadheera. Mohammed Deeksoo adoolessa 3 bara 2013 mana hidhaarraa bahuu ibsuudhaan akkamitti magaalaa Jimmaatii gara Finfinnee akka dhufee fi haala kamiin akka hidhaarraa hiikame raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsee jira. Turtiiwwan baatee hedduutiin bakka gara maatiitti nagaan deebi'eera. Jimmaarraa achuma humna addaa ajajaan humna addaa poolisii Oromiyaatti iyyuu gara laanchaa yookaan biiroo komishiniitti nageesse. Biiroo komishinirraa gara Gallaan nageessanii Gallaanirraa immoo gara Awaash Malkaasaatti nageessanii. Yeroo sanaan booda hiikamee manaatti galee jechuudha. Tole Mohammed yeroo magaalaa Jimmaatti waajjira poolisii aanaa tokkoffaaf lammaffaa keessatti hidhamtee turte mana murtiitti yeroo deddeebi'aa turte si'a 1 wabii qarshii 2000tiin akkasumas immoo yeroo lammaffaa immoo galmeessa lammaffaatiin wabii ofii keetiin yookaan ofiif wabii taatee akka baatu manni murtii ajajee akka turedha abukaatoon kee kan ibsanii ammoo bifa kamiin kan hiikamte bilisaan baate moo wabiidhaan baate moo akkamiin hiikamte? Erga wabii illee isaallee sumaallee wanti jedhametti namni jiru gadi dhiifaman aneertummaa jedhamu kanuma wanta jiru.
Kanaan dura koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa guraandhala 6 bara 2013 irraa eegalee kan dhamee jiru dargaggummaa mirdeessuuf namoonni lama galmee isaa irratti waaman adeemsa mana murtii isaanii hordofaa akka ture ibsaa turuunsaa ni yaadatama. Dabalataanis manni murtii aanaa kan magaalaa Jimmaa himatamtoota kanneen wabiidhaan gadi lakkisuus hidhamtoonni kunneen hidhaadhaa akka hin baane ibsee hidhamtoonni kunneen ajaja mana murtiitiin akka gadi lakkifaman hubachiiseera. Ajajni mana murtii irra deddeebiidhaan hojiirra ooluu hafuun isaas yaaddessuu ibsaa tureera. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa bakka tokko tokkotti ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuunsaa na yaaddesseera jechuun dhimma Mahammed Deeksoofaas itti dabaluudhaan ibsanni baasee ture irratti kanaan dura raadiyoon sagalee Ameerikaa hoogganaa biiroo nageenyaa Oromiyaa obbo Jibriil Mohammed haasofsiisee ajajni mana murtii naannoo Oromiyaa keessatti hojiirra oolaa jira. Garuu namni tokko yakka garaagaraa dalagee galmee adda addaatiin himanni irratti banamuuti mala. Kanaaf yakka isa tokkoon yoo manni murtii bilisa jedheen yakka bakka biraatti dalageen immoo poolisiin barbaada waan jiruuf yeroo namni sun wabiidhaan gallattifamu poolisiin immoo eegee yakka kan biraatiin mana murtiitti dhiyeessa waan ta'eef ajajni mana murtii wayita kana hojiirra hin oolin hafaayedhan. Haa ta'u malee adeemsi kun adeemsa ittiin haqni barbaadamu waan ta'eef ajajni mana murtii hojiirra hin oollee jechuun hin danda'amu jechuudhaan ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Karagaajittanas Waashingten DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiittaa nutti ceena. Kan bu'aaf hin hojjenne dhaabbanni Stand By Me jedhamu barnoota ijoolleetti fuuleffachuudhaan ijoollee maatiin irra hin jirree fi maatii harka qalleeyyii gargaara. Biriteen keessa kan maadheffate dhaabbanni kun waggaa 11 dura godina Arsii magaalaa Boqojjii keessatti hojii gargaarsaa kana jalqabe. Dhiheenya immoo godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti mana barnootaa 1-8tti barsiisu banuudhaan ijoollee maatii harka qalleeyyii irraa dhufan barnoota eegumsa fayyaa fi nyaata akkasumas meeshaalee barnootaaf barbaachisan gargaaree barsiisaa jira. Qophii har'aaf tujubeen Finfinneetti bilbiluudhaan itti gaafatamaa dhaabbaticha Stand By Me obbo Biraanuu Tuuchoo dubbistee jirti. Kaayyoon dhaabbatichaa maal akka ta'e ibsuudhaan eegalu. Dhaabbatni Stand By Me kaayyoon isaa ijoollee abbaa haadha qabneef barachuudhaaf rakkoo qabanii barumsa bu'uura gochuudhaan isaan barsiisuudha inni guddaan. Dursi kan kennamuuf ijoollee abbaa haadha qabne kan immoo maatii harka qalleeyyii keessa warra dhufanii isaan kana walitti qabanii gargaaruudha. Maatii isaaniis immoo gargaaruudha. Dhaabbatichi Itoophiyaa keessatti kan inni dhaabbate waggaa 11 fuuldura. Itoophiyaa keessatti eessatti dhaabatee jira? Eessatti hojjetaa jira dhaabbati Stand By Me? Itoophiyaa keessatti jalqaba Boqojjiitti dhaabbate. Arsii jechuudha. Mana barumsaa oolmaa daa'imanii kaasee amma 18tti qaba. Dambidollootis immoo akkasuma darbee immoo ijoollee abbaa fa'aa irra hin jirre fira kan guddisu kan hin qabne iddoo ijoolleen itti guddatan immoo Boqojjiidhaa qaba. Achirratti ijoollee gara 30 ta'an tajaajilaa jira. Hamma yoonaa dhaabbati Stand By Me kun hojii inni hojjeteen bu'aa guddaa argame jettan keessaa? Bu'aan argame jennu ijoolleen barachuudhaaf utuu carraa qabanii rakkoo hiyyummaatiif barachuu kan hin dandeenye, maatiin gargaaruu kan hin dandeenye, firoonni gargaaruu kan hin dandeenye baratanii amma yoonaa ijoollee baay'eetu Boqojjiidhaa yuunivarsiitii kan galanii giraajuweetii godhanillee jiruu kan qabatan jira. Akkasumas maatiif gargaaramanii ijoollee isaanii kunuunsanii akka isaan of biratti guddisuu kan danda'anii baay'eetu jira. Meeqa ta'u mee walumaa gala hanga ammaatti ijoollee Stand By Me Itoophiyaa keessaa gargaara? 1,000 gararraa ta'u iddoo lachuuttu. Kun egaa maatii harka qalleeyyii keessaa akka isaan dhufannaaf himtaniittu mana barnootaa innaa oolanii tarii mana isaaniitii nyaata gahaa argachuu dhiisuu danda'u. Gama akkasii deeggarsa dhaabbate kun godhuuf jira ijoollee kanaaf innaa isaan mana barumsaa dhaqan. Asirratti ibsuudhaa fi amma mana barumsaa barsiisota qarcarree ijoolleedhaaf laatanaaf
ciree kennine mana barumsaa ofii keenya dhaabbisachi ijaaree barsiisaa eegammoo asii fixanii booddee sadarkaa lammaffaa akka isaan baratan achittis hin gargaara. Nyaatan kennaatifi achitti immoo darbee yuunivarsiitiittis warri darbanii gargaaramaa jiru yuunivarsiitii akka isaan baratanii fi deebi'ee immoo karaa ogummaa adda addaa warri yuunivarsiitii garuu hin dandeenye ogummaa adda addaa baratanii akka isaan of danda'an gochuudhaa fi dhaabbatichi baay'ee tattaafatee karaa kana gargaaraa jira. Tole egaa ijoolleen hanga ammaatti dhaabbata kanaan gargaaramanii sadarkaa gara gadiitii kaasanii hamma yuunivarsiitiitti deeman kun ijoollee meeqa ta'u walumaa gala? Amma boqqolliitti ijoollee gara ijoollee 37 kan amma yuunivarsiitii galanii kan barataa jiranii isaan keessaa kan eebbifaman jiru. Daldalatti booddee jalqabee hojiin kun kanaaf amma waggaa darbee nama tokkotu yuunivarsiitii galee jira. Amma baran ammoo shamaran namatu darbanii barachaa jiru. Yuunivarsiitiitti darbanii? Dhaabbati kun Itoophiyaa keessaa bakka kana lamaan Dambidolloo fi Boqqojjii qofaadha moo iddoo biraattis hojjechuudhaaf karoora qaba? Egaa kan inni Boqqojjii irraa kan ture Dambidolloo dhaqee yaa'u rakkoo biyya keessa jiru ilaaluudhaani attamiitu iddoo namoota warra ijoollee rakkatan ijoollee rakkoo qaban bira ga'an jechuudhaan achitti jalqabee gara isa kana guddisee gara bundaatti fi babal'inaan hojjechuudhaaf kaayyoo isaa keessa jira. Akkasiin amma natti himtanitti dhaabbati kun hojii gurguddaadha kan inni hojjetaa jiru. Maddi maallaqa isaa eessa yookaanis eessarraatti kan inni gargaarsa argatu? Dhaabbati kun biyya Ingilizii lafii inni dhufee London irraati kan inni ittiin hojjetu warri achi jiran kun biyyoota adda addaatti hojjetu akkasuma immoo Itoophiyaa keessatti hojjetaa jiru. Kanaaf ispoonsara barbaadu ijoolleedhaaf yoo mana barumsaa ijaaruu barbaadanii mana barumsaa tokko ijaaruudhaaf ispoonsaraa akkasumas